Finfinneenis network irraan bilbilee haala biyya keessatti deemaa jiru sochii waboo darara uummatarra gahaa jiru waan quba qabdan akka nu himtaniif isinii bilbilee. Egaa sochiin waboo godinaalee Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana keessatti taasisaa jiru keessaa kaabarraa yoo si ka'u injifannoo gurguddaa fi akkasumas injifannoo ajaa'iba ta'e galmeessaa jira yeroo kanatti waraanni bilisummaa Oromootiin keessumattuu godina Shawaa Kaabaatirra yoo si ka'u Shawaa Kaabaa akkasumas fiichee qabatee godinaalee torban tokko keessatti injifannoo cululuqaa fi injifannoo ajaa'iba Oromoo kan ajaa'ibsiisu galmeessaa ture. Sanarraa darbee mana hidhaatillee cabsee hidhamtoota siyaasaa 100 yaasee ture. Sanarratti darbee tarkaanfilee woboo fudhate kanarratti humni waraana PP mana hidhaa keessaa ijoollee Oromoo yaasanii nama 6 ajjeesanii turanii. Sanarratti gara giddugaleessa gara Amboo yoon si deebi'u jaalsanyii alatti yoon si deebi'u jaalsanyii alatti akkasuma injifannoo cululuqaatu jira. Injifannoo cululuqaa kana keessatti immoo miidhama Oromoo irratti gama PPtiin dhufaa jiru keessatti uummata Oromooti irratti miidhaalee gurguddaa ka'aa jiru. Miidhaalee gurguddaan kunis gama kaabinee milishaa gandaa humna addaa Oromiyaa ofiin jedhee oyyaamu kanaa fi akkasumas humna raayyaa ittisa biyyaa jedhamtee oyyaamtu tun yookiin immoo raayyaa PP jettee yaamamtu tun uummata keenya uummata darraa hagana hin jedhamne miidhaa jiru. Keessumattuu abbootii qabeenyaa fi qabsaa'ota Oromoo bebeekamoo mana hidhaatti yaasanii ajjeesaa jiru. Akkasumas gara kaabatitti yoon dugda duuba deebi'ee yaada koo himuu barbaadu guyyaa waraanni bilisummaa Oromoo heebba qabutti mana uummata Oromoo yookiin qonnaan bulaa qarree taa iddoo jedhamutti yoo xiqqaate mana 300 ol gubdee lubbuun namootatillee namni 100 keessa du'e qabeenyi yoo xiqqaate birriin miiliyoona 5 ol kan tilmaamamu barbadaa'e. Kanaafuu gama mootummaatiin qabeenya uummata Oromoo barbadeesse kana eenyu yoo jette mootummaadha. Mootummaan immoo waan jedheen qabu gama isaatiin gama Taayyee Danda'a yookiin immoo dubbu himaa PP yookiin immoo Property Party yookiin immoo paartii isaan bulchuu kanaatiin shaneen godina Shawaa Kaabaa aanaa Salaalee keessatti yookiin qarree taa'aa bakka mana jedhu kana keessatti shaneen mana uummataa mana amma kanaa gubee jedhee yaada dabarse qaba jechuudha. Kanarraafuu injifannoon godinaalee Oromiyaa Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa akkasumas Shaambuu, Horroo Guduruu, achumaa darbee Baale, Arsii, Boorana, Gujii Bahaa, Gujii Lixaa akkasumas Harargee Lixaa akkasumas immoo onoota garaagaraa keessatti tarkaanfilee hedduu fudhachaa jira jechuudha. Injifannoo cululuqaa galmeessisaa jira jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo. Injifannoon keenya injifannoo cululuqaa ta'aa jira jechuudha. Gama dugda ilmaan Oromootiin injifannoo cimaa jira jechuudha. Fiicheetti naan jettee kan nama mootummaan mana hidhaatii baasee ajjeese. Eeyyee. Kun yoom kan mootummaan kana raawwate? Egaa tureera. Hagam ture? Tureera yoo isin jedhu guyyaa yoo xiqqaate guyyaa 14 tokkoon ta'a. Isa keessatti gabaasa FNN yookiin immoo Finfinneen sun Turkiin kun yeroo sanarratti saatalaayitiin ishee yookiin immoo qunnamtii uummataatiin waliin qunnamnee akka ammaana banameen turre cufee ture na fakkaata mootummaan kan qunnamaa ture Shinniigadha. Shinniiga nama cufameera. Yeroo sanatti Shinniigan dabarsee ture jechuudha. Galatoom. Namoonni mana hidhaa keessa bahanii ajjeefaman kun namoota akkamiiti? Tarkaanfii woboon achitti fudhatee uummata mana hidhaa keessa turan nama 100 ol yaasi jettu wajjin waan ol qabatu qabu moo maaliif mootummaan mana hidhaa keessa baasee ajjeese uummata kana? Egaa tarkaanfilee waraanni bilisummaa Oromoo fudhate kana wal qabata gaafii ati jettee yaada naa kenniteef kanaaf deebii gaafan kennu wal qabata. Maaliif yoo jettee ijoolleen ja'an kun kan wareegamaniif hidhamaniifis qabsaa'ota Oromooti uummataaf jedhanii hidhaman. Garuu isintu quba qaba, isintu shira qaba.
isintuu uummata mana hidhaatii baasee kennee isintuu wal beekaa isintuu bilbila qabaa jedhan. Ijoolleen kun hojjettoota achi keessatti ogummaa garaagaraatiin hojiiwwan hojjetanii bilbila illee qabu. Gaaf kana isintuu kenne qunnamtii qabdan gaafa jedhan uummata kana isintu qunnamee isintu waraana kana waraana bilisummaa Oromoo shanee kana as galchee uummata kanas isintu ficcisiisaa jira isintu nu ficcisiisaa jira jedhanii ijoollee kana gadi baasanii ijoollee kana jaanuu ajjeesanii jechuudha. Maqaan isaanii eenyuuf akka ta'e waan qabattan qabdu? Maqaa isaanii qaba garuu ammaaf harkatti illee hin qabanne siif erguu nan danda'a. Ayyee galatoom. Kan biraan dhiheenya kana waraanni mootummaa naannoo garaagaraatti woboo fakkeessuudhaan waraana isaa dhiheenya kana leenjise gara 5,437 kan ta'an kanneen dhiheenya kana leenjisee wiigiitti uwwisuudhaan uummata keessatti facaasee achuma immoo deebisee isaanumaan qabee akka waan woboon qabamee fa'itti yookaan woboon ajjeefamee waan akkasitti olola oofaatti jiru. Wanta kanarraa quba maal qabdu? Egaa waraanni bilisummaa Oromoo yeroo kamiyyuu qophiidha, istaandi baay'eedha. Maaliifii dhageettii kan argatu mootummaan dahinnatii qaba garuu inni immoo dahinnatiin uummata Oromooti. Yookiin immoo sakuriitii yookiin immoo dhageettii saatalaayitii uummata Oromoo isa guddaa kana. Garuu mootummaan immoo kan qabu dahinnatii saatalaayitii ofiitii fi warra basaastota biyyoolessaa jedhee kaa'isan jechuudha. Kanaaf amma maaltu jira as keessaa waraanni bilisummaa Oromoo dhageettii maal qabaate dhageettii maal irraa qabda ka jetteef dhageettiin qaba. Fakkeenyaaf godinaalee amma maqaasii eere kana keessaa godina Shawaa Kaabaatti irratti akkasumas giddugaleessatti akkasumas Cillimo, Hamboo, Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Shaambuu akkasumas Matakkal yookiin immoo Beenishaangul Gumuz akkasumas immoo gara Asoosaa, Harargee Bahaa, Arsii akkasumas immoo Gujii Bahaa, Boorana iddoo garaagaraatitti 4,537 waraana kana bifa waraana bilisummaa Oromoo fakkeessee wiigii itti hidhee woboo fakkeessee oofaa ture. Garuu hin milkoomne waraanni bilisummaa Oromoo qabatee maaliif kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo fashaleessuudhaaf isin kana godhattanii dhuftan jennaan mootummaan waraana bilisummaa Oromoo jechuudha. Kana godhadhaatii koottaa qaayyuu jedheen nu ergee saniif kana godhannee jedhaniiti. Waraanni kun bifa sanaan gaafa dhaqu dhannoo guutatee dhaqee waraanni kunis immoo kan dhaqee makkalaakaa yookiin raayyaa ittisa biyyaa kana osoo hin taane milishaa uummata keessaa bahe yookiin qaama uummata keessaa bahee guyyaa 25 leenjii fudhateetu wiigii kana godhatee dhaqe. Sanarratti darbee leenjii gahaallee hin qabu, adeemsa meeshaa hidhannoo hin qabu, kilaashii tokko qabatee kan dhaqeedha jechuudha. Waraana kana waraanu kan dhaqe. Isaarrattis deebi'ee bakka woboon jiru manallee guba, uummatallee dararaa, uummatni illee isinitti mayiroosanii jedhanii yaada kana naawuleejii kana dheeranii fi deemanii jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo cululuqaa fi akkasumas booji'ee odeeffannoo garaagaraa irraa fudhatee yeroo ammaa kana keessatti injifannoo garaagaraatu irra jira jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo wanta kana quba qabu kanaaf irratti hojjetanii uummata barsiisaniiru naan jechaa jirta. Eeyyee sirriitti barsiisaniiru. Waan kun amma dhiyeenyoo kanallee taa'ee danda'a afaan naannoo kibbaattis maaloo jedhee kan inni odeessaa jirutu jira. Waraanni harka kennatan kan jedhu odeessaatti jira. Wanti kun waan isaan amma hojjechaa jiran wajjin wanta walitti dhufu wanta wal simatu natti fakkaatee natti mul'ate kanaaf si gaafadhe. Kan inni jechaa ture waraana bilisummaa Oromoo harka kennate. Itti fufi.
irra deebi'ee yaaddan asirratti kennu waa'ee dhimma taa'ee danda'a irratti waraanni bilisummaa Oromoo booji'amee ka jedhu waraanni bilisummaa Oromoo dhugaadha. Booji'amuuf otoo hin taane iddoo qubannaa isaa yookiin immoo iddoo qubbanee meeshaa hidhatee diina eeggachaa jirutti wal fakkaataa yaadolee eeruu uummanni kennee fi eeruu uummanni kenne keessatti eeruu diinni kenniteetu wal fakkaatee osoo taa'aa jiru osoo qubbanee taa'ee diina eeggachaa jiru iddoo qabatee hatta odoo eeggachaa jiru diinni gaafa asitti dhaqu humna guddaan dhaqee isaan immoo humna xiqqaan eeggatanii gaafa kanatti yoo namoota sadii qabatee waraanni mootummaa namoota sadeen kana gaafa qabatu humna eeruu qulqulluu ta'ee fi humna eeruu sirrii ta'een waraanni bilisummaa Oromoo dursee fuulduratti gaafa eegu humna mootummaa kana gaafa dursa eegu waraana bilisummaa Oromoo sadeen qabatan kana harkaa buufatee meeshaa hidhannoo hiikee lubbuu namoota 25 baasee jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo. Injifannoo cululuqaadhaan deebi'ee waraana isaatis fudhatee jechuudha. Taayyeen isuma sana koppii gaafa godhatee miidiyaa irratti bahee odeessaa ture malee waraanni bilisummaa Oromoo akka booji'amee jiru. Ayye galatoom. Amma akkas dhageenyutti waraanni bilisummaa Oromoo naannoo Bahaa Wallaggaa fa'itti naannoo Saasiggaa fa'aa qabatee ture. Akkasumas immoo Shaambuu keessas qabatee akka jirudha kan dhageenye. Keessumaa magaalaa Fincaa'aallee yeroo inni itti qabatee ture. Shaambuus immoo qabachuudhaaf itti marsee jira kan jedhu gidduu kana dhageenyee turre. Uummanni odeeffannoo maal qabdu? Sochiin oboo kun akka maal isinitti fakkaata? Gara fuulduraa deemaa jira magaalaa gurguddaa Oromiyaatti waan qiyyaafatee jiru isinitti fakkaata? Mootummaan kun nu kufattanii yaaddu moo uummanni akkamittiin ilaala jechuudha? Egaa nuti akka ilmaan Oromootti waa lamaan ilaalla. Tokko akka kufrinullee shakkii hin qabnu. Lama uummanni Oromoo kun uummata garee lama jirudha. Tokko abbaa garaa maallaqaa, tokko abbaa sirrii dhugaa jechuudha. Kanaafuu tokkummaan abbaa sirrii yoomillee hin kufu yoomillee hin jigu. Garuu tokkummaan abbaa maallaqaa kuni kijiba guyyaa salaataa saaxilamas guyyaa salaataa immoo diinaf wareegaman taane of kaffalchiisas ofumaaf of kaffalchiisaa maallaqa gaafa dhabee waa tokko asirratti eeruu kenna uummanni Oromoo akka beekullee akka hubatullee bineensi yoo goflola dhabee ofumaa wal garagalee wal nyaata wal ciffata sarbaa olii akkasi jechuudha warri maallaqattaman warri dhugaattaman garuu guyyaa tokko immoo eeggalas ni injifatas abbaa mirgataas walabummaa isaa mirkaneeffatas deebi'ee dhufee ilmi isaatii fi intalli isaatillee barattee qorqalbiin ishii kan kaleechallee kan dheengaddallee tuqamaa ture yookiin haleelamaa ture san haleellaa rasaasan caalaa kan qorqalbiin ishii haleelamaa ture kaan mana hidhaatti kaan wareegama rasaasati kaan immoo gudeetti kaan immoo ajjeesanii allayyaa yookiin bosonatti gatuuti kaan bineensi nyaataa kaan qalanii gatuuti ilmaan Oromoo wareegama haganan jedhamne sammuusaa kaffalaa ture ammallee Oromoon mana hidhaa jira hundi keenya mana hidhaa jirra malee mana nyaataa fi mana dhugaatiin jirru hidhaa jirra hidhaa sammuu hidhamnee jirra kanaaf karaa tokkoon karaa kanaan karaa lammataa ni injifannaa yoo jenne ni injifanna injifachuun keenya guyyaa guutuu osoo hin taane daqiiqaa 30 nutti fudhattu injifannoon keenya fuuldura jira yoo xiqqaate nu eegi ji'a muraasa nu eegi maaliif uummanni Oromoo kanas beekuu qaba akka injifannu akka deemnee abbaa mirgaa Finfinnee irratti biyya walaba taatee fi biyya afaan takka osoo hin taane biyya afaanota kamiyyuu kabajaaf ulfina turtee nagaa uummataa kabachiiftu akka taatu abdii qaba oomiyyuu waraanni bilisummaa Oromoo kaleecha yoo fudhatte Shaamburratti waraanni yoo xiqqaate sa'a 4 dhaabbate injifannoo cululuqaadhaan Shaambuu to'ateera kaleecha waraanni bilisummaa Oromoo to'annoodhaan Shaambuu keessa har'allee jechuudha. Kanaafuu injifateeras ni injifatas borullee ni injifata injifannoo cululuqaan ni galmeessa waraanni bilisummaa Oromoo abdii gachaa uummata Oromooti. Hedduu galatoom waan namatti toludha. Waraanni bilisummaa Oromoo Fincaa'aa to'atee turuun isaanii yaadatama. Akkasumas Saasiggaa to'atee turuun isaanii yaadatama.
amma akkatna ibsitetti shaambuullee seenee shaambuu keessallee jira naan jechaa jirta. Kun sochiin waraana bilisummaa Oromoo gara sadarkaa itti waan ce'ee jiru fakkaata. Mootummaan kun dafee hin bahu taanaan hin malatu taanaan akkuma yeroo dargii faasana tarii akkuma Gadaafii fa'aa biyya keessatti qabamanii wanni ta'uun isaanii hin oolu. Dafanii malachuu turre jira natti fakkaata, gadhiisuu turre jira, dafanii gadhiisuu turre jira. Kanaan woboon ittaansee Naqamtee fa'aa Amboo fa'aa qabachuu turre jira, Finfinnee qabachuu turre jira jechuudha. Haala deemu kanaan numa godha. Amma dhiyeenya kana Salaalee keessatti Salaalee miti magaalaa Finfinneetti dhiyoo jirtu kana maqaan maali? Karaa kaabaatiin magaalaan jirtu tokko sulultaa keessatti dhukaasni jira akka jiru dhageenyee turre. Waan kana waan quba qabdan qabdu halkan dhukaasni wayite deddeemaa ture jedhu kan woboo fi waraanni mootummaa wal lole moo wanti sun waan mirkanaa'e jira? Wanti suni mirkanaa'eera. Mirkanaa'uuf immoo amma fakkeenyaaf seeruma waraanaa keessattuyyuu bira dhaabbattee waraabdu gama kanaanis gama saniinis seerri waraanaa hin eeyyamu beektaa. Kanaafuu dhugaadha. Ammoo inni immoo dhuguma dhukaasni illee jira. Isa kanaaf immoo himuun illee hin danda'amu. Woboon barrii godinaalee Oromiyaa 5 jira. Kana ifatti jira. Ni beektillee diinni, ni beektillee maal akka gochaa jirullee, ejja akka jiraatullee, akkamitti akka bahullee, maal akka uffatullee diinni ni beekti jechuudha. Eegdeetti ilmaan keenya hidhaa jirti jechuudha. Garuu isaan immoo hidhuu hin dandeechuu ni dhammalee. Kanaafuu waraanni bilisummaa Oromoo immoo tarkaanfilee fudhachaa jiru. Bakka fudhatu kanatti isa ammas hin jedhu kana keessatti himamuun illee hin danda'amu. Dhorkaadha. Maaliif jennaan diinatti gaafa bakka kanaa jira jettee itti himtee waan biraati beekte. Kanaafuu himamuun illee hin danda'amu beekte. Kun seeruma waraanaa keessatti bakka kanaa kana jettee himuun hin danda'amu. Gaaf sun gaafa sirrii haa ta'u malee bakka isheen hin beekne san hin ta'u jechuudha. Gaafa sirnaan milkaa'ee bal'inaan nu ibsitu sana kan biraan naannoo eessa Laaqee Gurraachaa moo Garba Gurraachaatti naannoo sanatti illee tarkaanfii fudhatamaa ture jiraachuu waan dhageenyanii qabna miidiyaa irratti. Fudhatamaa jira ammallee. Maal fakkaata jirti injifannoon argame waan ibsuu barbaadan jira? Egaa Garba Gurraachatti mootummaan loltoota 200 erge keessaa loltoonni 30 yoo du'an naannoo 40 ta'an madoo hin deebine yookiin bakar ta'an irratti yoo argaman waraanni kun meeshaa gatanii kun baqatanii badanii jechuudha. Ragaan hospitaala Fiicheetti argamu jechuudha. Kanaafuu waraanni bilisummaa Oromoo waraana ajaa'iba addunyaan ajaa'ibsiifattu yoo ta'u, ilmaan Oromoo biyya alaa jirtan, ilmaan Oromoo biyya keessa jirtan, ilmaan Oromoo kaleecha dhakaa darbachaa turtan, har'a ammoo diina fuuldura hin dhaabbannu jettanii kaleecha gaafa mootummaan ce'umsaa yookiin mootummaan kun biyya bulcha jettanii wareegama qeerroo 5,000 horarratti 10,000 waliigalatti qeerroo 20,000 dhabne mana hidhaa keessatti qeerroo 5,000 dhabne walumaa galatti qeerroo 20,000 dhabne. Qeerroo 20,000 jechuu fi birrii 20,000 jechuun garaagarummaa qaba. Kanaafuu kun isinaa mararuu falmadhaa mirga keechan walaba baastaa biyya keechan biyya nagaa qabduu fi safuu qabdu dhaaba. Jechumattuu safuun cabeera. Wal kabajuun hin jiru biyya kana keessatti aadaa walii afaan walii. Akkasumas makalaakaa jettee yaamta malee safuun qabu inataa hin gudeeda. Waraanni tokko waraana ta'ee seera mataa ofii qaba, dambii mataa ofii qaba, heerta seera garaagarummaa qaba. Heerri kan biyya bulchu muummicha ministeeraa, seerri kan mootummaa naannoo Oromiyaati. Kanaafuu gajaraan hin bitama biyya keessa gala Oromootti ittiin qalama.
ooladha jechaadha Oromoon dhiiga isaatti wareega. Garuu biyya ormaan dhaqne biyyuma isaa keessa jira. Aadaa isaa, safuu isaa biyya ofii keessattis kabajachuu hin danda'u. Kabajuus hin danda'u. Dubbachuus hin danda'u. Garuu namni biraa aadaa isaa, safuu isaa fidee biyya isaa keessatti ati na kabajii jedhee itti agarsiisaa jira. Kanaafuu waraanni bilisummaa Oromoo waraana safuu beeku. Waraana aadaa Oromoo deebisuu danda'u. Waraana amantaan illee si qooduu miti. Waraana amantaa keetillee qixa sirrii ilaalu. Saba kamuu ta'e, saba kamuyyuu jibbu waraanni bilisummaa Oromoo. Amaara ta'e, Tigree ta'e, Guraagee ta'e, Walaayittaa ta'e, Maalii ta'e, Faranjii ta'e, Faranjeessis maalis ta'e. Aadaa kee akkuma aadaa keetti qabattee biyya walaba taatee fi nagaa taate qofa, biyya seerri fi heerri qixa ta'e qofa dhaabuufi malee ani biyya kanaa inni isin buqqisan nama tokkoonuyyuu jedheen beeku waraanni bilisummaa Oromoo. Ofii wal ajjeesaniiti waraana bilisummaa Oromootiin nu ajjeesu. Shaneen nu ajjeese akkas jedhu. Inni ajjeesee hin beeku waraanni bilisummaa Oromoo. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana dubartii yoo gabaa baate gabaa mi'a gabaa irraa fuudhee baatee fi qajeelchuuf. Yoo ishiin mi'a bosona keessa deemtee muka guurtu muka irraa fuudhee baatee fi garaa qe'ee galcheessitu. Harmee isaatiif jecha. Harmeen eenyutu harmeetii jedhee kabajee geessu. Afaan Amaariffaa afaan akalee jedhee arrabsee hin beeku. Amantaan akalee amantaa akkanaa jedhee arrabsee hin beeku. Waraana safuu qabu, waraana duudhaa ofiitillee beeku, waraana amantaa ofiitillee beekee deemu. Baafii gala isaatillee beekee deemu jechuudha. Kanaaf ilmi Oromoo akka diinni ala teessee waraana bilisummaa Oromoo guyyaadhaaf gara guyyaatti sheerii feesbuukiitiin arrabsaa ooltuu miti. Waraannichi waraana safuu qabudha. Oromoon hubadhaa. Oromoon gargaaraa. Warri ilmi haati abbaan ajjeefame gargaaraa. Daasporoonni biyya alaa jirtan uskii dhuguu fi yookiin meeshaa babbareedaa alatti faaya babbareedaa godhattanii ani Oromoodha jechuun gatiin qabu. TPLF irraa fakkeenya fudhaa. Miliyoona 6 yookiin 7 ishii kan taatu. Garuu warra mirga ofii kabachiisaa jirti. Maal akka gochaa Eertiraan illee dadhabdee naannoleen meeqatti hirmaattee ofirraa dhorkite kun warra biyya ofii walaba baasaa jirti. Kanaafuu isaan irraa illee hubadhaa. Gama dhaamsatiinis gama gaaffii na gaafattaniinis yaada koo uummata kootiifis dabarsaa deebiin keessanis asumaan walitti qabsiisee deebisaa jiru. Hedduu galatoomi ergaan ati uummataaf dabarsite uummanni Oromoo ala kana jiru ni dhagaa ni hubata dheen abdadhaa. Woboo gargaaruu keessatti namoonni baay'een kanaan durallee irraa taa'aa turan jabna woboon agarsiisaa jirutti gammaduudhaan amma hirmaachuutti deebi'anii jiru. Caalmaatti warri hafanilleen ergaas nama dhageessan dhaga'anii akka woboo gargaaran abdiin irraa qaba. Hedduu galatooma. So gabaasa gara wobootiin haga kana yoo ta'e mootummaan uummata karaa deemanii deeggartoota wobootii deeggartoota shaneeti fa'aa jechuudhaan uummata kana namuma karaa deemu utuu waan tokko hin gaafatin utuu seeratti illee hin dhiyeessin ajjeesaa jira kan jedhutu jira. Akkasumas immoo manadhaa keessatti namoonni federaalli fa'aa gadhiise manni murtii federaalaa fa'aa gadhiise poolisiin naannoo Oromiyaa kan mootummaa Abbaa Irree Shimallis jalatti hoogganamu isaan sun qabuudhaan dararaa jiru. Mirga isaanii dhoowwatanii dararaa jiru. Buraayyuu keessatti, Galaan keessatti, iddoo Laga Xaafoo keessatti, Tulluu Diimtuu keessatti, Tulluu Daalatti keessatti hidhamtoota siyaasaa dararaa jiru. Akkasumas immoo namoota karaarra deeman gaaffii tokko malee ajjeesaa jiru kan jedhutu jira. Odeeffannoo kana maal quba qabdu? Oromoon akka dhaga'utti gaafan Tuulama irraa siikaa Tuulama keessaa immoo biyya Hayilamaariyaam Gammadaa hundeessaa Maccaaf Tuulama godina Shawaa Kaabaa aanaa Jiddaa siikaa Jidda irraa gaafan ka'u kaabinoonni aanaa Jiddaa maal godhanii maqaa shanee kanaan ijoollee Oromoo isii shaneedha jechuun yoo kan hidhamaa yookiin waraana deemaa jedhanii
maalifanidha ma eegas waraanuma san deemu na wayyaa hidhaatti amman tortoru kan jedhutu kun mana hidhaa diduudhaan gara waraanatti ergaa jiru beekta. Adeemsa kanaaf adeemaa jiru. Gaafa salaala irrallee fudhatte kun har'a guuraa jira fiichedha. Halkan kaleechaa guyyaa har'aa guuraa oolan. Makiinaa kaleeyaan guuran har'a makiinaadhaan guuraa oolan. Naanna'ee mana hidhaa keechaa immoo maal godhanii namoota ciccimoo ta'an, namoota dhageettii Oromoo qaban, namoota safuu Oromoo beekan, namoota boru Oromoo hin barsiisa. Duudhaasaa lafa kaa'a. Duudhaasaa hundeen dhaaba jedhanii kaan fuudhanii waraanan konkolaataadhaan fuudhanii affananii deemu. Naanna'ee godinaalee kana hundumarraayyuu adeemsa wal fakkaatatu jiru. Keessumattuu immoo hin deemu jedhee hin ba'u jedhee kan dide maal godhuu halkan akaleessi yaame kottu dubbise jedhanii gadi yaamanii shutii godhuudhaanii achumatti ajjeesu. Yookaan immoo itti seenanii meeshaa dimtsii hin qabne yookiin immoo meeshaa sagaleen isaan dhaga'amne mataatti gaxxamanii haleellaa irratti bananii achi reeffa fuudhanii ashuufeetti gatu. Kunniin gochoota mootummaati. Kana bichaa miti. Artistoota Oromoo kan akka Tiiqaa Tafarii, kan akka Jaafar Yesuuf, kan akka Caalaa Daggafaa, kan akka Falmataa, kan akka Bilisummaa, kan akka tokkollee maqaa isaa irraa fadhee namoota 7-8 ijoollee kana Shimallis Abdiisaa akka wareegaman qabamanii akka wareegaman jedheetu. Isaan du'an malee biyya nagaan taatu jedheetu. Garuu ijoolleen kun Oromoof jecha wareegamuudhaaf deeman malee qabeenya horanne jedhanii wareegamuuf hin deemu. Kanaafuu isa kanallee karaa kanaan Finfinnee News Neetworkiin uummata Oromoo beeksisuu qaba. Kanaaf sagalee uummataa gadi fageenyaan waanan amma dubbadhu kana Oromoodhaaf dabarsitanii gurra Oromoo akka ga'u abdiin qaba. Kanatti aansuudhaan Oromoon biyya alaa jiru. Artistoonni Oromoo biyya alaa jirtan. Ka biyya keessaa kana gargaara warra dhokatee mana isaa keessa gabba'uu dadhabe. Warra gattaa'ee guyyaadhaa gara guyyaatitti mootummaan dararaa hamaa irraan ga'aa jiru. Akka gargaartan gamanaanis abdiin qaba. Deebi'ee miidiyaan Oromoo OMN yookiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kun kan ilmaan Oromoo miileenaraati malee kan nama dhuunfaa garee 3-4 miti. Kanaafuu inni kunis waraana bilisummaa Oromoo akkasumas artistoota Oromoo akka gargaartan. Ani diyaasporaa nam tokko akka gargaartanillee fedha. Miidiyaan illee haa ta'u namni dhuunfaan haa ta'u. Isin haasofne jettanii suufii uffattanii nyaata gaarii nyaattanii bifa gaarii bishaan gaarii dhiqattanii miidiyaatti kan baatan yoo ta'e boru imaanaan uummata Oromoo imaanaan jaallan wareegaman jaallan Somaaliyaa keessatti bakka Shinniigaa jedhamtutti wareegame isinaan wareegu. Wareegama hagana jedhamne isinaan wareegu. Gaafa san wareegama kana isin kaffaltu Oromoof jecha yoomuu waan bu'a qabeessa hojjettan wareegama kaleessaa wareegama sana karaa sirrii fi karaa dhugaatiin dabarsitanii Oromoo fuulduratti fudhatama qabdu. Dookimantarii dhugaa irratti hundooftanii isinii galmaa seenan keechan jedhee dhaamsa isinii dabarsa. Artistoonni Oromoo warri aartii dandeessan karaa aartiitiin, warri maallaqa qabdan karaa maallaqaatiin, warri beekumsa qabdan karaa beekumsaatiin, warri immoo dandeettii walaloo yeedaloo qabdan kan akka Lataa Qananii fa'aa akkasitti fakkeenya fudhatanii karaa kanaan ilmaan Oromoo jabeessitanii injifannee biyya keenya dhuunfannee biyya keenya nagaadhaa fi ulfinaan kabachiisuun dirqama. Keessumattuu yaa Oromoo waan takka hin gowwoominaa. Wayyaaneen humna hoo cimsate ammas dhuftee Finfinnee galuu barbaadde. Habashaan har'a ilmaan isaanii Oromiyaa keessa jiru lolan deeman. Oromootu lola deema. Achitti dhumte borganamaati abbaan dubbatu hin jiru. Deebi'anii dhufanii ammas isaan ofii isaaniitii isaan lamaan keessaa tokko dhuunfachuu danda'an. Gaafa sana harka keenya marree lafa keenyallee kennine, afaan keenyallee qadaaddanne, yaada keenyallee takka ibsachuu hin dandeenye. Umurii guutuu wareegama kaffalna. Kanaafuu isin kana lamaan keessallee filannoo tokkoof tokko dhallattanii deemuun dirqama ta'a. Kanaafuu diyaasporoonni jirtan yoo kana miidiyaa wannan amma jedhe kana Finfinnee News Network irraa dhageechanii gadhe jettanii yoo yaaddan baay'ee gaarii. Garuu namni takka miidiyaa kanarratti
jecha takka jettee maalla galcha akkan jedhe. Akkuma kalee dheengadde sooshaal miidiyaa irraa sirba wayyoo dhaggeeffattee kun hin ta'u jettee irra dabarsitu sanii miti dubbii. Kan TPLF irra ga'e kun Oromiyaa irra ga'a. Kan immoo warra Amaaraatti irra ga'e kun Oromiyaa irra ga'uun isaan oolu. Kanaafuu wareegamni har'a ilmaan Oromoo akka hoolaatti qalamee akka sareetitti gatamaa jiru kun isin amararu dhaamsi kiyya kana yaadni kootis kana kanaafuu nu qaluudhaa fi mootummaan naannoo Oromiyaatis mootummaa keenya osoo ta'e waraanni har'a inni leenjise kun uummata keenyas hin qalu waraana bilisummaa Oromoo kaanas hin dhaabbata wal cimsu biyya keenya nagaa godhaa ture. Garuu abbaan barbaadde akka sareetitti dubartii keenya gudeedaa haadha keenya ajjeesaa mana irratti gubaa deebitee dhuftee har'a mooyyuu biyya Oromoo biyya ijaarree kunoo ijaaruudhaa fi badhaadhinni akkana godhee kan jettu kun kijiballee fudhatiin illee. Hayyee jaala kiyyaa hedduu galatoomii odeeffannoo hedduu waan nu laattee fi ulfaadhuun siin jedha. Akkuma ati illee jette dubartoonni Oromoo miseensota adda bilisummaa Oromoo yookaan ABO jedhamanii yakkamanii manadhaa Tulluu Daalaatti hidhamanii naannoo Finfinnee jechuudha. Warri kun poolisii warra wanni sana eegane manadhaa kana eeganiin gudeedamanii manadhaa keessatti kan da'aa jirantu jira. Baay'ee jireenyi isaanii waan haalamaa keessatti kan argamutu jira kan jedhutu jira. Akkasumas immoo Jaal Abdii Raggaasaa fa'aa Jaal Gammachuu Ayyaanaa fa'aa kana daraara guddaatu irra jira kan jedhutu jira. Mikaa'el Booran fa'aa warra kana daraara guddaatu irra jira kan jedhamu odeeffannootu jira. Isa keessumaa Abdii Raggaasaa fa'aan bakka duraan ture irraatii fuudhanii gara Awaashitti dabarsuudhaan achi keessatti daraara guddaarraan gahan kan jedhutu jira. Nyaata dhoowwachuudhaan hidhamtoonni siyaasaa kun yakka tokko malee warra hooggantoota adda bilisummaa Oromoo ta'an siyaasaan kan hoogganaa turan jechuudha. Waraana irraa miti kan isaan qabamanii achi waajjira keessaa yookaan mana isaanii keessaatti qabamanii miseensa adda bilisummaa Oromoo warra qabsoo karaa nagaa hin geggeessina jedhanii abdatanii biyyatti deebi'an jechuudha. Isaan kana qabanii manni murtii kan walaba isaan lakkisee poolisiin naannoo Oromiyaa ajaja mootummaa naannoo Oromiyaatiin ajaja caasaa Shimallis Abdiisaatiin manadhaatti deebifamanii daraara guddaa jiraachuu isaaniiti. Nyaata dhoowwatamaa jiraachuu isaaniiti. Warri nyaata geessaa jirulleen maatiimti jechuudha. Maatii kana eessaa fidde jedhanii yeroo isaan itti hidhanii dararantu jira kan jedhamutu jira. Uummanni Oromoo kana beekee waliif dirmachuu qaba. Hoogganni isaa manadhaa keessatti yeroo dararamaa jirutti fakkeenyaaf hoogganni adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa gaafa caamsaa 3 erga wanni jala house arrest godhanii qabeenya isaa harkaa saamanii mana keessatti hidhanii namni akka seeneen dubbisne dhaabbanni fannoo diimaallee deemee akka hin dubbisne erga godhaniiti quunnamtii addunyaa irraa kutanii yakka tokko malee utuu seeratti hin dhiyeessin seer malee jechuudha. Mootummaan kun kan ittiin mooraaliittiin uummata bulcha jedhuun qabu uummata biratti tufameera, uummata biratti jibbameera. Dhaabbata adda bilisummaa Oromoo fa'aa kan miliyoona 7 ol ta'an bara 2018 fulbaana keessa kan ba'anii simatan har'a waajjira isaanii saamuudhaan qabeenya isaanii saamuudhaan iddoo garaagaraatti waraana of jalaa qabuun poolisii of jalaa qabuun qabeenya adda bilisummaa Oromoo saamuudhaan waajjira adda bilisummaa Oromoo cufuudhaan hooggansa isaa keessa seenee adda caccabsuudhaan ofitti maxxansee warra kaan akka isaan uummata Oromoo irratti bobba'an qabsoo uummata Oromoo irratti qoosanii fi qabsoo uummata Oromoo irratti akka isaan duulan gochaa warra kaan immoo warra uummataaf dhaabbate warra mirga Oromootiif falmu Jaal Daawud Ibsaa dabalatee warra manadhaatti dararaa jiraachuu isaati. Keessuma Jaal Daawud Ibsaan manuma isaa keessatti hidhanii namni tokkollee akka hin dubbisne mirga dhoowwatan jechuudha. Mirga akka nam tokkotti illee qabu akka mirga akka hooggana siyaasaa tokkotti illee kan inni qabu dhoowwatanii kanaan dararaa jiru.
Oromoodhaaf dhaabbanne jedhanii warra afaan Oromoo dubbatantu immoo jira. Achi keessaa warra akka taa'ee danda'a kun warri alaas immoo dacha'anii dhaqanii mootummaa kanatti maxxanan qabsoo Oromoo irratti kan duulaa jirantu jira jechuudha. Mirga Oromootiif silaati dhuguma Oromootiif dhimmu ta'e utuma mootummaan kun mootummaa Oromootu ta'eeti dhalli Oromoo tokko mana keessatti har'a hin dararamu ture jechuudha. Akkuma keessumaan kiyya amma dubbachaa turetti qeerroo kumaatama meeqatti dhabne nagaa buusuudhaaf jechuudha. Oromiyaa keessatti nagaa fiduudhaaf, Oromiyaa keessatti mootummaa Oromiyaa gad dhaabuudhaaf. Garuu mootummaan dhaabbate mootummaa Oromoo otoo hin taane mootummaa nyaaphaa, mootummaa Oromoo irratti duulu, mootummaa Oromoo qe'ee isaa keessatti ajjeesu sana kan duraarrayyuu kan hammaateetu achi as ba'ee hawwiidhaa fi dheebuu aangoo kan qabu dhimma sabaa dhimma lammii kan hin qabne jaalala lammii tokkollee kan hin qabne kan lammii hin safeeffanne kanatu aangootti bahee dhiiga uummata Oromoo xuuxaatti jira. Qabsoo karaa nagaatiinis karaa nagaatiin amma qabsoon karaan daandiin isaa dhiphateera. Uummanni Oromoo wal bira dhaabbatee wal jabeessee warra harka diinaatti kufan kana jabeessee manadhaa keessattis dubbisuu, nyaata dhiyeessuu fi rakkoo isaanii hubachuu turre jira. Akkasumas immoo bahee qeerroof qarreen akkuma kanaan duraa sana aarsaa barbaachisu ammallee irra deebi'ee kaffaluudhaaf qopheessuu danda'u turre jira. Ijoolleen dargaggeeyyiin qeerroof qarreen gara waraana isaan ilaallanitti oofamaa jiran kun waraana sana diduudhaan gara waraana bilisummaa Oromootti diduu akkasumas immoo bahanii falmachuu mormuu danda'u turre jira. Mootummaan kun mootummaan aangoo irra jiru kufuudhaaf yeroo itti dhiyaatee jirudha. Mootummaa raafamaa jirudha. Addunyaan kan tufedha. CNN gidduu kana kan dabarse argitaniitu naannoo Tigraayittis waanuma Oromiyaa keessatti wal fakkaatutti deemaa jira. Uummata qabanii hidhanii booddeetti harka isaanii hidhanii erga dararanii booddee ajjeesanii Humaraa keessaati. Galaanatti gad darbatanii galaanarraan ededa galaanaan Sudaan keessatti reeffi uummataa argamaa jira. Kana CNN dookumentarii tokko gabaasee ture. Mootummaa miti jechuudha. Kan amma aangoo irra jiru kun nyaapha uummataati. Nyaapha uummata kamiinillee hin deeggaramnedha. Uummanni Oromoo isa kanatti xumura gochuutu irra jira. Qabsoo waraana bilisummaa Oromootiin gaggeeffamaa jiru kana keessumaa kan fuuldura saffisaan deemaa jiru kana uummanni Oromoo deeggaruudhaan gargaaruudhaan keessaaf alaan gargaaruudhaan akka xumuratti goonu biyya mataa keenya akka dhaabbannu Oromiyaa nagaa taatee fi walaba taate bilisummaa qabdu akka dhaabbannu hundumtuu irratti hirmaachuu qaba kan jedhu ergaa koo asumaan anillee dhaammachuun barbaada. Keessumaa kiyya hedduu galatoomii jaala kiyya ulfaadhu odeeffannoo gara fuulduraatti ammallee bilbilee isinirraa dhageenya hedduu galatoomi. Dhaggeeffattoota keenya haga ammaa kanan isin dhageessaa ture ergaa biyya keessaa Finfinnee irraa uummanni Oromoo nuuf erganidha. Gara fuulduraattis tamsaasa keenya waan Oromiyaa keessatti deemaa jiru sochii waraana bilisummaa Oromoo fi siyaasa Oromiyaa keessatti deemtu hundumaa jala buuneesniif dhiyeessina. Kun Finfinnee News Networkidha. Hedduu galatoomaa. Oromiyaan lafuma Oromummaan nafuma yaaduma qawweetumu dhumi jaanin dhumu. Barraaq. Waan qabu waliin qabaa waan dhabu waliin dhabaa kana yaantummaa qabu hin eeginaa hin cabu. Barraaq. Gaafa guulaa nu guulchisa. Gaafa duulaa nu duulchisa. Waan galgala abbaa eeggatu yoo beekkatan guyyaan beekkatu. Goonni diinaan girree bu'a gaafa xiiqii sabaaf du'a. Gaafa roorroo ilmi dhiiraa gaafa xiiqii ilmi dhiiraa. Xiyyaara qabsoo keenyaa hayyootatu bararse. Bensinni isaa dhiigaa
daaksifame ittoo foona caalu hundeessatiin godhame hin nyaannu jiraan du'aan oode nuti hima baafanna gumaa koode waleen ormaa sirna ofiif kaatti dhalee maalimaa wajjin kaatti. Bu'aa qeerroof karre ce'umsaa wal garre faffacaatii ammaa waan jettuuree lammaa. Shanee fi abaa'oo OLF fi kafaa'oo hin barreenaa bartuu Oromoodhaa martuu. Teephamaa mollite suphuuf yaaluu cite qeeduudhaa galmaa godhuuf qeeraa qalmaa. Shaggarii fi dirree dhabuu waan hin jirre ifannee kulkulchuu alagaan hin bulchuu. Biyya kan keenya Oromiyaadha. Biyya kan keenya Oromiyaadha. Gaafa guulaa nu gulchisa gaafa duulaa nu dulchisa waan galgala abbaa eeggatu yoo beekkatan guyyaan beekkatu goonni diinaan girree bu'a gaafa xiiqii sabaaf du'a gaafa roorroo ilmi dhiiraa gaafa xiiqii ilmi dhiiraa namni Oromoo taatee qawwee ormaa baattee si gaafata seenaan yoo saba kee waraantee Mustafaa Huseen ta'ii ofiin beeki waraana baattee uummataan eegi badhoofdoo soolee akeeka kaffaaloo miilatti dhabuu beeka abbaan gadaa beenuu bishaan mataa yaa'a dhaabata waliin laala sabaaf turreeka diddan Oromoo manni lama beeka manneenidhaaf mana kiraa deega kun dagala kun biyya ormaa keessa walitti qaba harka'ee wal keessa. Karrayyuu fi itu oboo maatii torba sabbuu eegii hulaa weerartuu orgobbaa diinagdee nu cabsu soodareerra marsu hayyuu keenya hidhaa hin barbaannu cidhaa. Taaddeedhaa meedura amantiin hafuura waliin nyaannu didaa tokkummaa waa fidaa. Nadhii nyaannu gurra gabrummaa xumurra hin qabnu kulkulchuu alagaan